Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko, Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kan dhugee maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haala keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka kasaati bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hundumaa akka kennaa isaaniitti isaaniifis galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa dubbii amantaatiin torbee darbee akkuma yaadattan jechuudha kutaa 9ffaa kan baranneen amaloota Waaqayyoo jechuudhaan kutaawwan 3 keessatti ilaalaa kan turre xumurreedha kan turre. Walumaa galatti waa'ee amaloota Waaqayyoo maal jenneerra Waaqayyoon arguu kan danda'u eenyuyyuu hin jiru. Waaqayyoon qorachuu kan danda'u eenyuyyuu hin jiru. Garuu Waaqayyo Abbaan keenya mataa isaatiin fedha isaatiin qulqulloota abboota keenyaaf yeroo adda addaatti kan of ibse waa'ee koo kana beekaa jechuudhaan kan inni ibse muraasa isaaniidha. Ammaatti barannee kan dhaabbanne jechuudha. Waaqayyo jiraataa bara baraa ta'uusaa, Waaqayyo qulqulluu ta'uusaa, Waaqayyo bakka hundumaa kan jiru ta'uusaa, Waaqayyo wanta hundumaa kan beeku ta'uusaa, Waaqayyo ogeessota ta'uusaa fi kanneen biroo ilaalleerra jechuudha. Barumsa keenya kutaa har'aatiin immoo kutaa 10ffaa yookiin immoo boqonnaa 1ffaadhaaf kutaa xumuraa jechuu dandeenya. Waaqayyoon arguun ni danda'ama moo hin danda'amu kan jedhu kan barannudha kan ta'u. Waaqayyo Abbaan keenya nu gidduutti argamee sagalee isaa nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan barumsa keenya waa'ee Waaqayyoodha kan barannu jechuudha. Amaloota Waaqayyoo ilaalleen dhuguma Waaqayyo kan hin mul'anne hafuura akka ta'e amaloota isaa keessatti tokko ta'uusaa ilaallee turre. Waaqayyo ijaan hin argamu hafuuradha. Innumti gooftaan keenya maal jedheera? Waaqayyoon hafuuradha. Kanneen isaaf sagadanis immoo hafuuraan ta'an sagaduufii qabu jechuudhaan wangeelaa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 24 akkuma dubbisnu yeroo darbas kan baranne Waaqayyoodhaan arguun akka hin danda'amnedha kan nutti dubbatu. Egaan har'a immoo kana addatti baasnee ilaaluun maaliif barbaachise? Waaqayyoodhaan hin agarru jenneerra. Waaqayyoo hafuuradha jenneerra. Asitti garuu maaliifidha Waaqayyoodhaan arguun ni danda'ama moo hin danda'amu kan jedhu maaliifidha addatti ilaaluu kan barbaachisuuf kan jedhu Waaqayyoon arguu kan jennu waaqummaa isaatiin kabaja isaatiin aangoo isaatiin akkuma dura kaasaa turre kan arguu danda'u eenyuyyuu hin jiru. Garuu immoo yeroo gooftaan keenya foon keenya uffatee dhufetti immoo namoonni arguu danda'aniiru. Nutis agarreerra. Akkuma kanaas immoo qulqulloonni abboonni keenya yeroo darbe akkuma kaasaa turre kan akka Isaayyaas Waaqayyoon argeera bifa mootiitiin jechuudha teessoo kabajamaa taa'e. Akkuma kana Abrahaam Waaqayyoon argeera jaarsa fokkaachuudhaan Abrahaamiin mul'ateera. Museen akkuma kana. Kanaaf haala kanaatiin Waaqayyoo qulqulloota abbootaaf akka isaaniif galutti mul'ateera. Nutis immoo asitti Waaqayyoon arguu ni dandeenya kan jennu yeroo dhufaatii gooftaa keenyaa haala kamiitiin Waaqayyoon arguu akka dandeenyuuf arguu akka hin dandeenye adda baasnee lamaan barree akka dabarruufidha. Waaqayyoon arguu ni danda'amaa kan jedhuufi asitti kan ilaallu deebbii lamadha. Kan jalqabaa eeyyeen Waaqayyoon arguu ni dandeenya. Waaqayyoodhaan arguu ni dandeenya yeroo jennu garuu akkuma jalqaba kaasaa turre sana waaqummaa isaatiidhaan agarraa jechuu keenya osoo hin taane akkuma inni bifa adda addaadhaan qulqulloota abboota keenyaaf mul'atetti haala sanaatinidha.
waaqayyoon arguu kan dandeenyu jechuudha. Kanneen jalqaba kaasaa turre kitaaba qulqulluutti kanneen barreeffamanidha. Isa booda garuu keessumattuu kakuu haaraa keessatti sinkisaadhaaf akkasumas gediliiwwan adda addaa yommuu dubbisnu qulqulloonni abboonni keenya baay'ooliin isaanii harmooliinis jechuudha gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin argaa turaniiru. Fuulaa fuulatti dubbachaa turaniiru. Fuulaa fuulatti jechuudha. Kun akkamittidha waaqayyoon isaaniif mul'ateedha. Akkamitti isaanii mul'ate qajeelummaadhaan wanta jiraataniidhaaf, cubbuu wanta jibbaniif, jaalala biyya lafaa wanta of keessaa balleessaniif, ajajaa fi seera gooftaa isaanii uumaa isaanii qabatanii uumaa isaanii wanta gammachisaniidhaaf waaqayyo gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos fuulaan fuulatti maal ta'eera isaan duukaa dubbachuudhaaf danda'eera jechuudha. Haala kanaa yoo jiraannis immoo maal taana dhufaatii gooftaa keenyaa kan lammaffaa irratti mirga gooftaa keenyaa dhaabbachuudhaan fuulaa fuulatti isa ilaalaa gammachuudhaan qulqulloota isaa wajjirraan kanneen umurii isaanii hundumaa wangeela lallaban kanneen jireenya isaanii guutummaa isaaf dabarsuudhaan gadaamiiwwan akkasumas holqa adda addaatti tuulloo adda addaa jireenya isaanii fixan qulqulloota akkasii wajjirraan hiriirree isa dhaabbannee ilaaluudhaaf yaaddeenya jechuudha. Yoo maal qabaanne qajeelummaa yoo qabaanne biyya lafaatti guyyaarraa wantoota nuti raawwannu hundumtuu gatii faayidaa kan hin qabnedha. Faayidaa kan hin qabne jechuudha. Waa'ee foon keenyaa qofa yaaduudhaaf kanneen raawwannu. Garuu immoo asuma jiraannee kan nuti raawwannu kun booda uumaa keenya akka garuudhaaf akka nagarreef immoo maal taasisa adda nu baasa jechuudha. Tarii guyyaa har'aa beekumsa qabnuun jiraatu ta'uu danda'a. Qabeenyaa qabnuun ta'uu danda'a. Akkasumas daandii jiru hundumaadhaan ajajamuutiin gad of qabummaadhaan ta'uu danda'a. Qajeelummaa yoo qabaanne wanta raawwannu hundumaa gooftaa keenyaaf jennee kan raawwannu yoo taane hojiin keenya guyyaa har'aa maal taati galaa taatee boodnu wajjirraan deemte jechuudha. Yeroo sana uumaa keenya dhaabbannee akka laalluudhaaf gammachuudhaan dhugumaan innillee dhugaanuuf ba'a. Dhugaanuuf ba'a ajaja koo raawwattaniittu kottaa ijoolleen abbaa koo jaalatamtoonni abbaa koo kottaa addunyaa yeroo amtanaa jalqabdee kan isiniif qophoofte mootummaa koo dhaalaa jechuudha. Isaan akkasiif dubbataa jechuudha. Isaan kun qajeeltota yeroo kana uumaa isaanii fuulaa fuulatti ija guutanii gammachuudhaan ilaalu. Dhufaatiin gooftaa keenya wanta lama fidee dhufa. Maaliif maalidha? Tokko murtiidha. Kan warreen tokkotti ni murteessa, warreen tokkoof immoo nu murteessa. Kiristaanotaaf ni murteessa. Warreen sana haala jiranitti immoo ni murteessa. Kiristaanummaa keessatti immoo akka nuuf murtaa'uudhaaf maal ta'uu qabna? Amantaa qofa qabaannee akka shamarroota dubartoota jedhamanii kanneen simaan wangeela Maatewos boqonnaa 25 akkuma agarru ibsaa isaanii qabachuudhaan amantaa kan jedhamte zayita kan jedhamte hojii gaarummaa akka isaan hin qabne yeroo mushurroon dhufu sanas akkuma isa duukaan akka isaan hin galii nafne akka sana akka hin taaneedhaaf guyyaarraa amantaadhaaf hojii gaarummaa yoo qabaanne yeroo sana uumaa keenya arguudhaaf ni dandeenya jechuudha. Kanaaf waaqayyoon arguu dandeenya kan jedhu kan jalqaba eeyyeen arguu ni dandeenya hojiiwwan gaarummaa kana yoo qabaanne jechuudha. Kan lammaffaa immoo lakkii waaqayyoodhaan arguu hin danda'amudha. Kun immoo faallaa sanaa jechuudha. Faallaa gaarummaa hammina raawwachuu, yeroo hundumaa cubbuudhaan jiraachuu, yeroo hundumaa wanta waaqayyoon jaallanne raawwachuu, wanta waaqayyoon jaallanne yaaduu, daandii qulqullummaa irraa fagaachuu, cubbuudhaan deddeebi'uu. Inni kun tasumayyuu uumaa keenya wajjin walitti nuun fidu. Walumatti nama fidu jechuudha. Jalqaba amantaa qabaachuun, amantaa dhabuun gara uumaa keenyaatti nu dhiyeessu. Darbees immoo sana keessa amantaa keessa jiraannee illee hojiiwwan gaarii kana raawwannu yoo ta'e boodas akkuma qulqulloonni abboonni keenya dhaabbatanii ilaalan sana isaantu kan dhaabbanni ilaaluu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif cubbuu keenyaan isaan hojii keenyaan isaanii wanta hin fakkaanneedhaaf isaan isa wajjiraan kanneen dhaabbataniidhaaf isa ilaaluu kanneen danda'an warreen akkamiiti warreen qajeelummaan deddeebi'an warreen akkas cubbuudhaan deddeebi'an garuu waaqayyoodhaan arguun hin danda'amu fedha fooniidhaan yeroo hundumaa waa'ee biyya lafaa waa'ee foonii qofa yaaduudhaan kanneen deddeebi'an waaqayyoodhaan arguu hin danda'an. Qulqulluu Yohaannis maal jedhee namoota akkasiidhaaf mul'ata isaarratti yommuu dubbisnu jechuudha. Yeroo gooftaan keenya dhufu tulluuwwaniin akkasumas gaarotaan maaloo duratti jigaachuudhaan kadhatachuun dubbate. Duratti jigaachuudhaan jala galuudhaaf isa arguu hin danda'anii kanuma achumallee kan geenyamu wanni gad dhufutti illee amma achi hin geenyetti tulluuwwan jala dhokachuudhaaf fiigochuudha ofuma isaaniitu tulluudhaan gaaraan nurratti jigaa jechuudhaan kadhatachuudha. Kana iyyuu argatan mataasaa. Abbaa isaanii kan ta'e diiyaabiloos hojjetaan gara ibidda bara baraatti darbatamu jechuudha. Uumaa isaanii ilaaluu hin danda'an. Maaliif qajeelummaadhaan hojii gaarummaadhaan isaan fakkaanne waan ta'eedhaaf gooftaa keenya waaqayyoon amanuun
isa jaallachuun maal taasisuudha? Abboommi isaa eeguudha. Kan inni raawwatu hundumaa raawwachuudha. Seera kitaaba qulqulluudhaan gooftaan keenya kan barbaaduun daandii isa gammachiisu hundumaadhaan deddeebi'uu yoo dandeenyedha. Uumaa keenya jaallanneerra jechuu kan dandeenyu. Akkasumas amantaa keenya kabajnee sirna mana kiristaanaadhaan deddeebinee jechuu kan dandeenyu warreen kana yoo raawwanne qofaadha jechuudha. Kana kan irraa wantaanaan garuu Waaqayyoon arguun hin danda'amu. Kanaafuu carraan lamaansaa matuma keenyaa kan filannudha. Qajeelummaadhaan yoo deddeebine uumaa keenya arguu dandeenya. Qulqulluu Phaawulos wajjirraan, qulqulluu Yohaannis wajjirraan, qulqulluu Phexros wajjirraan, qulqulloota monokkosoota wajjirraan, baay'itaawwata wajjirraan umurii isaanii guutummaa jireenya isaanii uumaa isaaniidhaaf kanneen kennan qulqulloota abboota wajjirraan dhaabbachuu kan dandeenyu jireenya keenya guyyaa har'aa keessatti qajeelummaa yoo raawwanne ta'uu qofadha. Kan kanaa achi garuu faallaa kanaa ta'a jechuudha. Kanaafuu kana beeknee yeroo hundumaa amantaa barachuu qofa osoo hin taane amantaadhaan jiraachuus barbaachisaadha jechuudha. Maaliif akkuma qulqulloonni abboonni keenya Waaqayyo argan sana sirrii akka garuudhaaf arguun keenya kun booda kan ta'u qofa miti koo dhufaatii lammaffaatti qofa miti. Asumatti fooniin osoo jiraannullee Waaqayyo nuuf mul'achuu danda'a. Garuu sana immoo sirriitti qajeelummaa fi ilaaluun sadarkaarra jiranitti ilaaluudha malee takka diiyaabiloosis immoo Yesuus Kiristoos jechuudhaan dhufuu danda'a. Qulqulluu Mikaa'el jechuudhaan dhufuu danda'a. Kana seenaa qulqulloota abbootii yoo dubbisne caalaatti bal'ina beekumsa guddaa argachuu dandeenya. Jireenya kiristaanummaa keenyaafis kan nu fayyadu waan ta'eedhaaf yeroowwan baay'ee diiyaabiloos qulqulluu Mikaa'el jechuudhaan ani Yesuus Kiristoos jechuudhaan dhufuudhaan kanneen doongoran baay'ooliin ni jiru. Baay'ooliin jechuudha seenaan isaanii baay'ee kan nama gaddisiisu. Waggaa meeqaaf, waggaa 20maaf, 40maaf wareegamummaadhaan jiraatanii garuu xumurri isaanii kan jalaa bade baay'ooliin ni jiru. Amma haasa osoo hin taane yeroo hundumaa garuu mataa keenya ilaaluu kan qabnu maaliidha? Hojii keenyaanidha. Maal hojjechaa jirraa? Maal raawwachaa jirraa? Jireenya kiristaanummaa keenya maal dhageera kan jedhu yeroo hundumaa of gaafachuun nama barbaachisaa jechuudha. Yoo akkas taasisa ta'e dhuguma uumaa keenya arguudhaaf ni dandeenya jechuudha. Egaan barumsi boqonnaa jalqabaa amantaan maali kan jedhuun kan eegalle amma ammaatti kan ilaalledha kan ture. Kutaa ittaanuun kan eegallu boqonnaa lammaffaa waa'ee sirnaa uumamaadha kan ta'u. Kutaa sanaan sagantaa keenya ittaanuun qabannee dhiyaannaa guyyaa irraadhaa fi asuma irratti nu haa ga'u. Abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa ittaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.